Ashama hordoftoota kiyya kabajamuu fi jaallatamu akkam jirtu ammas walitti deebinee jirra. Egaa nageenyi keessan bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'a viidiyoo bareedduu seenaa qabeessa takka isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa seenaan isinii qabadhee dhufe seenaa Hawwii Garasuuti. Hawwii Garasuu kan dhalatti godina Arsii magaalaa Shaashamanneetti. Hawwii Garasuu abbaa haadha ishii kan dhabdee umrii daa'imummaa isheetti yeroo ta'u kanas kan ta'e abbaan ishee baay'ee waan nama badaa ta'eef haati ishee baay'ee itti dhimmamti ture. Abbaan ishee garuu kana hin beeku. Haati ishee waan Hawwii baay'ee jaallattuuf Hawwii irraa addaan bahuu hin barbaadu. Garuu abbaan ishee waan baay'ee nama badaa ta'eef haadha ishee dhugee gala waan ta'eef yeroo hundaa ni reeba. Hawwiin garuu kana homaa waan gochuu hin dandeenyeef dhimma callistee bira tarti. Haati ishee dhukkuba kaleetiin miidhamtee yeroo muraasa booda irraa duute. Hawwiinis kanuma haaluma kanaan itti fufaa abbaan ishee ammas dhugeetuma gala. Egaa yeroo kanatti Hawwii ni mareeba. Hawwii homa akka daa'imaatti akka ilmeetti hin laaluun kanuma osoo ta'u akkasumatti Hawwiin dandeessee yeroo mana barumsaa dhaqxullee nama walitti siitu hiriyoota isheetiinis walitti siitu. Hawwiin yeroo maraa akkuma gaddite jaalala abbaa kan dhabde Hawwiin garuu homaa waan gochuu hin dandeenyeef hanga umriin kiyya ol siikutti obsuun qaba jettee haaluma kanaan itti fufte. Abbaan garuu homaa waan takkallee jijjiiramuu hin dandeenye. Indahum itti abaasaa deema waan ta'eef isiin obsumaan itti fufte. Hamma yeroon ishee guddattee waggaa 16 ga'utti hanga haaluma kanaan itti fufte. Yeroo kanatti garuu abbaan ishee baay'ee dureessa waan ta'eef ni fuudhe. Shamarreen inni fuudhe tun garuu isiinis jaarsa biraa qabdi waan ta'eef maallaqa isaatiif jecha itti siqte. Hawwiillee akka cubbuutti ilaalte waan ta'eef baay'ee jibbiti. Hawwiin garuu kana hunda dandeessee ittuma fufte. Haaluma kanaan abbaan ishee garuu waan kana hin beeku. Akkasii jaarsa biraa qabdu hin beeku. Hawwiin garuu kana ni beekti turte. Haalli isin itti beektes yeroo baay'ee inni hordofti waan taateef haaluma kanaan isitti beekuu dandeette. Egaa namtittiinis akka isin itti beekte waan beekteef yoo waan kana dubbatte sin ajjeesa jettee itti himte. Egaa homaa gochuu hin dandeenyeef abbaan ishees yoo itti himte waan isii hin amanneef Hawwiin callisuu filatte. Haaluma kanaan ergasii yeroo umriin ishee waggaa 16 keessa jirtutti ammas abbaan ishee jaartii isaa manaa dhabe. Jaartiin isaa garuu akka waan isiin Hawwiin mana ariiteetti abbaan waan laaleef Hawwii baay'ee reebeen baay'ees miidhe. Hawwiin garuu ittuma fufte ni obsite. Obsi daandii guddinaati jedhamaa miire. Ammas gaaf tokko qarshii 200 namtittiin inni fuudhe tun abbaa ishee jalaa hatte. Abbaan ishee garuu akka waan Hawwiin jalaa fuuteetti ilaale waan ta'eef Hawwii baay'ee itti gadde. Ammas ni reebe. Erga reebee quufeen booda karaarra daandiirra baasee gate. Daandii irratti garuu baay'ee miidhamte. Gara deemtus namaanis walii hin beektu waan ta'eef namoota zarii isiillee yookaan warroota isiillee waan hin beekneef homaa gara deemtu hin qabdu. Kanaaf Hawwiin homaa gochuu waan hin dandeenyeef daandii masaa irra bulte. Ammas achuma oolte. Egaa amma galuu barbaadde. Yeroo garuu barbaadetti abbaan ishee hin jiru waan ta'eef namtittiin ishiinis kaballaadhaan dhoyitee ariite. Egaa Hawwiin ammas deemtee daandii irra bulte. Ammas barumtaallee deemteetuma daandii irra bulte. Tasa garuu namoonni inni hojii waliin hojjetu arganii manatti galchan. Yeroo kana baay'ee saalfatee akkana jedheen. Aniyyuu baay'ee dhabeen ture, baay'ee gaddeen ture, baay'ee nahees ture. Kanaafuu baay'een isin galateeffadha. Mucaa koo ija takkatti too waan naa galchitaniif jedhee galateeffate. Egaa jarri dhugaa jiru waan hin beekneef dhugama itti fakkaatee biraa galan. Amma garuu homaa gochuu waan hin dandeenyeef ni bulche garuu namtittiin tun ammallee mala wayii yaadde. Malli isii yaaddes jaarsa isii kana obboleessi kiyya jettee mana keenya akka waliin jiraatu abbaa Hawwiitti himuudha. Egaa namicha kana waamtee abbaa Hawwiitiin obboleessi kiyya nama bira jiraatu hin qabu akka nu bira jiraatu jettee gaafatte. Egaa abbaan Hawwiis namtittii baay'ee waan jaallatuuf tole jedhee heeyyameef. Hawwiin garuu waan kana ni beekti. Garuu abbaan ishee waan hin amanneef homaa gochuu hin dandeessu. Garaa jabeenyummaa abbaa isheetiin amantii dhiirota biraa kan dhabde Hawwiin nama tokkotti illee hin siqtu. Dhiiras hundaa akka abbaatti ilaalti waan ta'eef hin jaalattu. Dhiira waliin jiraachuun gonkumaa karoora ishee keessa hin jiru.
hiriyoota shamarranis hin qabdu. Nama rakkoo kana jabee jalaa fuudhu tokkollee namatti himattu waan beekneef obsuma filattee ni obsite. Jaartiin abbaan hawwii fuudhetuun garuu yeroo kanatti karoora mana isaatii fi maallaqa isaa jalaa fudhattuun baafachuu barbaadde. Yeroo kanatti garuu abbaa warraa ishee kan ta'e kan obboleessa kiyya jettee mana isaatti galchite kana waliin mari'achuu eegalan. Yeroo kana hawwiin ni dhageette. Hawwiin yeroo kanatti mala tokko uumte. Malli isheen uumtes kaameraa abbaa ishee fuutee waraabuudha. Egaa akkuma karoorsisetti kaameraa abbaa ishee fuuteetiin waraabuu jalqabde. Karoora isaan guyyaa guyyaadhaan kaan hundayyuu ni waraabde. Egaa viidiyoon kun baay'ee ishee fayyada waan ta'eef jechuudha. Karoora isheen baastes har'a guyyaa dhaloota isheeti waan ta'eef guyyaa dhaloota kiyya addatti kabajuun barbaade jettee addatti isa waamuudha. Hawwiin ammoo yeroo kana viidiyicha koppii gootee poolisootatti kennite. Kaan ammoo gaaznaa isaa keessa keettee fi deemuu barbaadde. Garri isheen deemuu barbaaddes qarshii 100 kan haati dho'isaadhaan baankii keetteef fudhattee karaa Liibiyaatiin gara biyyoota Awurooppaa deemuudha. Egaa karoora kana qabattee ni deemti. Egaa abbaan ishee yeroo kana gara paartii isin qopheessiteetti deeme. Paarticha irratti garuu summii keekii isaa inni nyaatutti naqxee jirti. Egaa yeroo kanatti poolisoonni qaqqabanii irraa baasan. Kana kan godhe garuu hawwiidha. Hawwiin nama baay'ee abbaa ishee jaalatu turte. Garuu garaa kutattee waan deemteef deebi'uu hin dandeettu. Abbaanis baay'ee gadde. Baay'ee ofittis aare. Egaa yeroo kanatti kan viidiyicha kan laale erga wanni ta'ee booda poolisoonnis jalatti qabdee hiitee jirti. Abbaan ishee garuu kophaa jiraachuu waan dandeenyeef of balleessuu barbaade. Ofis hin balleessine. Kophuma isaa filatee kophama jiraachuu jalqabe. Egaa hawwiinis yeroo kanatti garaa ishee kutattee gara biyya Gibxii yookiin Ijiptiitiin gara biyya Awurooppaa deemuudha. Egaa rabbi garaa isii waan laaleef karaa biyyoota galaana Meeditiraaniitiin gara biyya Awurooppaa baate. Yeroo kanatti garuu namni ishee baay'ee gargaaree nama Jeelaan Hamid jedhamu tokko. Jeelaan Hamid baay'ee waan jaalatuuf garuu isiin waan hin amanneef ishee baay'ee gargaare. Kana ta'uudhaan gara biyya Jarman deemuudhaan Jarman keessatti isa waliin jireenya uumuu barbaade. Isheen garuu hin eeyyamneef. Kanuma osuma ta'u baay'ee nama gaarii ta'uu hubattee isa waliin jireenya uumte. Achuma biyya Jarman keessatti haadha ijoollee lamaatii fi qabeenya guddaa taatee achumatti jiraataa jirti. Egaa hordoftoota kiyya kabajamuu fi jaallatamu seenaan hawwii seenaa baay'ee garaa nama nyaatuu fi nama barsiisuudha. Kanarraa waan baay'ee baratan jedhee yaada. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa ta'a.